Milishaan gandaa aanaa jajuutti yakka ajjechaa nama lamaa raawwatee adabbii hidhaa cimaa waggaa 21tiin adabame. Godina Arsii aanaa jajuu gandaa alagaa dureetti iddoo addaa gabayaa haarawaa jedhamutti milishaan gandaa maqaansaa Muhammad Amin Kadir jedhamu sababa maaliif waltajjii hin baane jechuudhaan iddoo miidhamaan dhuunfaa yookaas miidhamaan du'e Hasan Nuuruu jedhamu mana rifeensaa sirreessan keessatti nama Gannaa Abdurroo jedhamuu fi rifeensa sirreessaa jiru itti dhukaasee ajjeesuun himatame. Hasan Nuuruu kan jedhamu battalumatti lubbuunsaa yoo darbu Gannaa Abdurroo ammoo gaafa guyyaa 14/4/2017 hospitaalatti lubbuunsaa waan darbeef galmeen garee qorannoo dhimmicha laallatuun geggeeffamaa ture jira. Galmeen yakkaa kun waajjira poolisii fi waajjira abbaa alangaa aanaa jajuutiin qoratamee abbaa alangaa godina Arsiif erga dhiyaateen booda abbaan alangaa godina Arsii seera yakkaa Itoophiyaa keewwata 539 muraa 1 jalatti himannaa 2 himatamaa irratti dhiyeessee jira. Manni murtii olaanaa godina Arsiitis dhadhachaa gaafa guyyaa 18/7/2017 ooleen keeyyatuma ofirraa ittisittiin jedhame keewwata 539 muraa 1 jalatti himannaa lamaanuu jalatti murtii bal'eessummaa kennuudhaan yaada adabbii bitaa mirgaa erga fudhateen booda himatamaa fi fakkaattota isaa ni barsiisa jedhee kan itti amane hidhaa cimaa waggaa 21tiin adabee jira. Hojii hojjennu miira obsaaf tasgabbii qabuun seera qofa bu'uura godhachuudhaan haraawwannu jechuudhaan waajjirichi ibsee jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Itoophiyaa dorgommii Hawaawii Global for Good Chaayinaatti dorgomame injifatan. Barattoonni kunneen dorgomtoota Morookoo, Afrikaa Kibbaa, Arjentiinaa, Ayirlaand, Maalaawii, Veetinaam, Imireetota Arabaa fi biyyoota addunyaa biroorraa walitti dhufan gareewwan 12 waliin dorgomuudhaan injifannoon galanii jiru. Barattoonni 6 Yuunivarsiitii Finfinnee, Haramayaa, Jimmaa, Walqixxee, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Finfinnee irraa Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hirmaatan ta'uun eeramee jira. Reeshoon liqaan alaa GDP waliin qabu gara 13.7tti gadi bu'uun ibsame. Fooyyessi maammata sharafa alaa hojiirra ooluun sharafni alaa galu akka dabalu taasisuun kuufamni sharafa alaa akka guddatu dandeessisu ibsamee jira. Gamaggamni raawwii karoora hojii baatiiwwan salgan darbanii ministeerri muummee fuuldurii Dr. Abiy Ahmed bakka argamanitti eegalamee jira. Raawwiin hojii dinagdee gooroo dhiyaachuun irratti mari'atamee jira. Fooyyessi dinagdee gooroo Itoophiyaa guddina qusannoof investimentii argisiisuun himameera. Reeshoon liqaan alaa guddina qabeenya dinagdee biyyaalessaa GDP waliin qabu gara 13.7tti gadi bu'uun ibsameera. Galiin daldala alaa damee qonnaa, albuudaa, indaastirii fi elektirikaa kan bara darbeen yoo madaalame guddina agarsiiseera jedhame. Ijaarsi piroojeektii haaromsa guddicha Itoophiyaa 98.66 irra ga'uu fi yuuniiwwan 6 hojii eegaluun gamaggamichaan ibsamee jira.